diina keenya akkasitti uummata keenya buqqise kana rifachiisuu fi egaa jara uummata keenya illee haamlee toruu fi qaqqabuu fi akka qabnu akka daa'imni keessattuu wayita ammaa kana gaaga'ama kana keessatti kan miidhaman dubartootaa fi daa'imman xixiqqaati. Isaan kana waan hedduutu isaan barbaachisa. Kanaaf uummanni akkuma gabaasa OMN irraa argitan Usmaan Ukkumees la gabaasetti nama 60 gahee jira. 60 kun immoo humnoota achiitiin illee gargaarsa haa kennamuu malee gahaa miti kun hatattamaan isaan qaqqabuu qabaa. Isaan kanatu isarra jirra jechuudha gidduudhaan yaadachiisuudhumaa fi egaa warri itti fuftamoo Jawaar itti fuf? Itti fufa doolaara gurguddaa waliin arguu jira. Ayyee namni maqaan kiyaafu maqaa kiyya dammaqaan haa beeku jee doolaara 200 kan kanneen jiranii Abdulaziz Yusuf doolaara 200 Idris Idree doolaara 50 ammallee doolaara 50 itti dabalee Faisal Zakariyaa doolaara 45 Boonaa Carcar Kaalgarii jiran see Boonaanii doolaara 50 Girmaa Tasammaa Tolaa doolaara 50 Biraanuu Fayyisaa doolaara 50 namni maqaan kiyaafu yan doolaara 20 Kamaal Qaabatoo doolaara 50 Qalbeessaa Dhugaasaa doolaara 50 Tashooma Mudaa doolaara 150 Girmaa Tasammaa Tolaa irra deebi'een dhufee Kabbabush Taaddasee doolaara 50 Dullumtillee dhufte beektaa jirtu nun qaqallatte Waliyyii Waaqoo doolaara 50 Hiikaa Lamuu doolaara 50 Baarak Xaahiroo immoo Baraak Obaamaa hedduu jechuu edansa eekama Xaahirooti doolaara 100 Ahmad Mahammad doolaara 50 Tamraa Birii itti nama beekamu kana doolaara 100 nuu kenne Maadii Umar doolaara 50 Ribqaa Yoonaas ishee nama beekaa ittiin from Pennsylvania doolaara 50 nuu kennite galatoomii Xaayir Muhammad doolaara 100 Gammachuu Bultii doolaara 50 Fu'aad Kamal doolaara 200 Kabbada Abuu gurbaan kun qeerroo dhiyoo biyyaa dhufee gara West Coast naannoo Seattle kana jira doolaara 100 nuu kenne I think he was a teacher naannoo yaadadha yoomaan jawwee testiin of godhu jira nama hedduu yaadadha Nugusee Gammachuu doolaara 100 Beekaa Eduu doolaara 50 Izaddiin Yusuf doolaara 50 Adam Kiyyaa doolaara 50 Efreem Asfaaw doolaara 50 Masarat Guutamaa doolaara 50 Maammadoo Waachuu doolaara 100 Zayidaa Ibrahim doolaara 50 Abrahaam Kiflee doolaara 100 Faasikaa Fayyisaa doolaara 30 Daraaraa Guboo doolaara 25 Saaphalloo Qaadii doolaara 150 Tsahaay Moosisaa doolaara 50 Kamaal Ibrahim doolaara 50 Bareedaa Galgaluuti asuma jira obboleessa Gammachuuti inni doolaara 100 Toofiq Muhammad doolaara 10 Ashaqii Sahiid doolaara 100 Mabellaa Qaw doolaara 50 Abdulkariim Abbaa Jifaar doolaara 100 Yohaanis Dhugaasaa doolaara 100 Abdulkariim Abbaa Jifaar again doolaara 100 nu kenne namni maqaan kiyyan dhaamin jee doolaara 50 Mulaatu Caalaa doolaara 50 hanga ammaa nama 164tu nu gumaache san keessa waliigala meeqa geenye goonu maqaa amnullee beeyta Oromoon tuni namaan dorgomti ol kaasuun ol meeqa geenye waliigala mee refresh godhi dammaqa 12,350 irra geessaniitu. Okay, hedduu galatoomi meeqan nu hafere lattu egaa herrega kanatti seente meeqan nu hafe 20 gachuu ga'uuf 7,650 natti fakkaata kan isinaaf. Kanumaaf. Gaariidha durumaanuu waa'ee maallaqa kanaa gara dubartootatti dabarsuun gaarii natti fakkaata Jawaar. Jidduudhumaan egaa maaliif maallaqa kana walitti qabnaa uummanni keenya wanti beekaa jidduutti immoo waan uummanni keenya keessattuu gara Keeniyaatti baqatanii jiran waan isaan mudataa jiru wal yaadachiisuun gaariidha. Egaa daawwattoota keenyati fi dhaggeeffattoota keenya yeroo ammaa warri Keeniyaatti baqatanii jiranii Moyyaalirraa jechuudha. Iddoo 7tti buufatanii kan jiranii iddoo 7tti kanatti kan naanna'uudhani akkan kaleessan nama achi dubbise qeerroon achi dubbisee tokkotti uummanni keenya Booranaa hanga kiiloomeetira gara 300-400 gama keessa jiraachuun Keeniyaa keessa jiraachuun baay'ee nu gargaare kan kaanii nama fudhateetu gara mana isaatitti galee gargaaraa kan jedhudha. Gara biraatiin immoo Red Crossinis akkasumatti gama isaatiin yaalii gochaa akka jirudha. Garuu har'a akka jedhametti dammaqaa fi lattu
ijoolleedhaa fi keessattuu nyaata fi tajaajila fayyaa dhiyeessuun baay'ee cimaa akka ta'edha. Red Crossing kan dubbataa jiru. Gama biraatiin immoo uummanni kun iddoo hedduutti faffaca'ee jiraachuun gargaarsa fi nu rakkisaa jira kan jedhudha kan isaan himanii. Egaa wanti moyyaalee keessatti raawwatame tarii Jawaar yeroo telefoona fixee walitti kan deebinu ta'a. Girmaa Guutamaas sagalee isaatu wade anatti mul'atu isinitti mul'ate. Innis waan kana banuudhaan goofandii banu akkasumas waan moyyaalee kana hordofuudhaanii guyyaa guyyaadhaan jala bu'ee jira. Egaa Jawaar jidduudhumatti otoo maallaqa fuudhatuma jiru himaa jirru waan achitti ta'es yaadachiisuun gaariidha. waan sagalee keessanii waan isaanii uummata dhumuu jira keessummaa eegina akka dhufe laazima isaanii dhibamna isinillee baran waan amtuu wanni akkasii dhaqqabdu isinillee akkasuma lakkaartanii kanaaf har'a marroon yaga dhibi deebite kodaal isaana urreeffadha akka itti qabu afaan dhibiillee ni dubbadha marroo waan kan duniyaa misimaa agarsiisan dhageettanii. If the situation cools down on the other side of the country, we are very sure that the situation will come down. But at the moment, we are yet to say that. The previous record shows that about 14 people were killed. Injuries, I can't really say the number because it's not really confirmed. But there are many people who are injured. But dead, about 14. Crossing over, we don't know what even they are carrying. That is also another risk that we are going through. So we want to appeal to the national government, to all the agencies that are there. The humanitarian aid that we need here is much more. So please come to our rescue and help us. Women, watu ambao wanahusika, hawa ndugu zetu ambao nyinyi watu wa habari mmewaona ni watu ambao wametoroka makwao upande ule mwingine na wametoroka upande huo kwa sababu ya ukosefu ya usalama upande huo. Nadhani it's in public domain kwamba kuna ukosefu wa usalama upande ule mwingine. Baadhi ya familia ya watu hawa wameuawa. Hayo ni mambo ambayo yamefanyika katika nchi jirani. Hatuwezi tukazungumzia sana. Lakini sisi kama viongozi wa kaunti ya Marsabit, kile tunazungumzia siku ya leo ni kwamba watu hao ni wengi sana. Tuko na watu zaidi ya 8,000. The peace citizens who are in their shop, who are in their hotels, who are on the bajaj, who are on the motorcycles. Indiscriminately, they fired gun and immediately, abruptly, 10 have been killed there, and we have, even I am among the witnesses there, I have carried 3 corpses to the hospitals and over 24 are injured on that day. It was on March 10. As a result of that gunshot, people have been feeling insecure with the government because we are the normal citizen of the Ethiopian country, and who are firing at us is the government itself. So we don't have any security, and our solution is to cross to this our neighboring country, Kenya, that we feel secure. And after that day, even in the March 11, 2 people are killed also. Although our elders, the Abagadas have presented, they are appealing to the government. This issue has not stopped till now. Even yesterday night, over 6 people have been dead, and still people are crossing this area more and more. The students have lost their schools, and over 5 refugees have been given birth here. What was this cause is lack of good governance there. Good governance and government is our great problems. As you have heard on the media, the Ethiopian government has backup position on the position of the Prime Minister, and we are feeling insecure till now. Till we need the international community to hear our problem, what we are facing, because we have been targeted, particularly the Oromo community are being targeted, especially around Ethiopia border,
We don't know what's wrong, and the government say on his media it was by mistake. How the government can kill by mistake 10 people? It was targeted and Triplan massacre in Moyale. That we are feeling second, we are feeling the solution we have is to come across the Kenyan side. And this is the immediate cause what over 50,000 households is here. I don't know, but maybe it was not registered, but we know each other. We are crossing to the Kenya around 10 routes, over 10 routes. Not only you have seen here, but Sololo, Dambalapacha, everywhere we are crossing. And our great problem is the military. Because the state of emergency has been declared, the government is going more to autocracy and authoritarian. How we feel? No democracy, no rights. Even those killed are some are children, 12 years boy, all the people. Indiscriminately, they fired. Teachers, even our headmaster has been killed also. School headmaster is killed. And farmers, some are the waiters of the hotel. There was no protest there. There was no congregation of people there. No gathering of people there. And during the military fire of the people. So we need good governance and government in Ethiopia. Unless we not feel unsecured, we need international community to help us. We also thank our neighboring side of Kenya. Most of the refugees are being hosted in their relatives. You see only a few. Some are in the house of the people because we know each other. We are family. We have a blood relationship. They are supporting us. But what we need, we didn't get more. We need more support because we are becoming stressed on the people of this side. We need international community to hear us. We only see the county government. We are here now 4 days. So we need justice and we need more support from Kenya and international community also.